Qophii labataa. Addee Aanne Ajamaa as United States kutaa Minisoota keessa jiraatti. Hojii hawaasummaa, siyaasaatii fi dhimmoota adda addaa keessatti gahee qabaachuudhaanis beekamti. Dhaabbata tola ooltummaa mul'anni isaa Oromiyaa keessatti akkasumas immoo bal'inaan gaafa Afrikaa keessatti hojiiwwan hawaasummaa adda addaa irratti xiyyeeffatu Numaan jedhu dhaabdeetti. Akkamitti gara hojii kanaaf fuulleffatte? Hojiiwwan dhaabbata kana odoon dhaabiin gama tola ooltummaatiin hojjechaa turte maal fakkaatan? Addee Aanneen keessummaa labataati. 10 Day 10 Project ofuma irratti murteesseen deemee jechuudha. Biyya sanatti akkuma beektu guyyaa tokkoon waa tokko gochuu hin dandeessu namni jedha garuu maaliif iyyaalu waan jedhuun. Egaa sana gochuudhaaf hirribni hin turre sa'a 2-3 rafaa halkan baanaa tiraafikii jalaa ba'uudhaaf garuu waanan asii karoorfadhee deeme baay'een isaa inuma naa milkaa'ee. Imala saniin waan bakkaan ga'ee jettu keessaa bishaan bakka ijaarree ganda faallee koroftaa jedhama. Naannoon sun namoota gara 1000 caalaatu bishaan sanatti fayyadamaa jira. Exact number isaa hin qabu. Namoota amma Oromoo Karrayyuu yoo fudhattee warra tikfattee bulaa kana filtration bishaaniif gara 35 geessee tokkosaa $50 kan bittu. Inni yoo nama dhuunfaa dhufaafan hire garuu yoo peejii isaanii irra deemtee way forwarder jedhama tokkoonsaa nama 1,000 fayyadaadha guyyaa tokkotti. Egaa litrii meeqaa akka inni clean godhu qulqulleessuu hundumaa sittima yoo sanaan tilmaamtaa ta'e gara nama 5,000 maalis jechuu dandeessa beekte kan inni bira ga'u jechuudha. Ta'in gara calliyaa naannoo Amboottis geessee amma tokko hireen ture. Wallaggattis amma tokko ergeen ture naannoo Kobor nama 5 akkas bira geesse akkan dhageetti mana bara hospitaalatti iyyuu kennanii filtreeshinii takkittii sana jechuudha. Yeroo ammaatti ani yaadne iyyuu hospitaalatti isaan filter godhaniitu bishaanitti fayyadamu jedhanii namni tokko immoo meeshaa sanaan itti fayyadamee mana shaayii fa'aa banateedhaan bishaan sana qulqulleesseetu bishaan gurgura. Galiif akka isaan argatan uumeefii jira wanti kun. Ambiraan barattoota dubaraatii moodeesii laguu ji'aa dhiheessuu. Dubartoota gara 500 wayiidha. Kan reusable paadii sana kennineef jechuudha kan qulqullinaa sana. Isaan yaadi intalli durbaa tokko gara waggaa 4tti amma 4tti itti fayyadamuu dandeessi. So intala durbaa tokko mana barumsaa keessa rakkoo malee akka isheen hin hafnee goota jechuudha. Dhaaba Days of Girls kan jedhutu jira. Meeshaa kana garee gareedhaan asitti hojjetaniitu biyyoota hiyyeessaa akka keenyaa kana jechuudha. Hundumaatti raabsu. Namoonni sana fudhatanii deeman akkuma warra volunteerii godhanidha. Baay'een isaanii immoo hin bitu. Yoo nan biteettee tokkoonsaa paakeejiin 5-6 qaba qarshii 12 shilingiidhaan bitta. An volunteerii waan an godhuufi gara 500 akkas tolanaa kennan jechuudha. Addee Aanneen karoora gaafasii bakkaan gahattullee qaawwa amma tokko duuchitullee qaawwi tumsa walitti fufiinsa qabu barbaadu jiraachuusaa immoo hojii caalaadha akka of qopheessitu ishii godhe. Gaafii fi yaadni namoota irraa dhiyaateef lapheena tuqeen jettu Aanneen fakkeenya hoggaa kaastu. Garee tokko wajjin isaanis mana ijaarree turre. Dubartoota amma tokkoof gara biyyaa yeroon deebi'ee sana isaaniin arge. Mana ijaarree gaafa jettu namni waa hunda guutameef itti fakkaata garuu dubartoota sana mana sana yeroo kenninuu fi rakkoo baay'een akka hafeen argee deebi'e. Sanoo akka haadha ijoolleetti jechuudha. Gaafaas deebitummaa yoo argite yeroo baay'ee gaanu ibantii uumatu diriibin nu godhaa waan tokkoon jalqabnaan dhiisnaa. Gaafa sanarraa deebi'ee ilaalu namni baay'ee intarastiinsaa sanarra hin jiru. So kobaa'uma kootii haala waan kana at least awarenessii uumuu danda'u irratti maaliif hin hojjedhu waan jedhuun irratti hojjechuun jalqabe. Lammata immoo ergaan baay'ee namarraa naa dhufaa ture keessa tokko baay'ee qalbii koo na tuqe naqamteerraa
bishaan baadiyyaa keessa bishaan istiin lagarraa dhugu maatiinsaa qe'een inni itti guddate jechuudha. Kanarratti maaloo na gargaarii waan jedhu naa barreessee deddeebi'ee gaafa akkasiin jedhu ba'aas itti ta'a. Achumaanis dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjenne nan Profit godina jiraattu Minisootatti seeraan galmeessuudhaan dhaabde. Numaan jettee maqaa itti baaste. Falaasamni maqicha duuba jirummoo? Gaaffiin kun yeroo baay'ee natti dhufaa. Nama gargaaru I think maatii baay'ee qabeenyi isaa jaalala ta'e keessan dhufe. Maatii gara ana haadha koon na guddise. Qabeenya baay'een qabanii abbaa haadha isaaniitu baadiyyaarraa midhaan nu ergaa ture Finfinneetti namaa fe'ama miti. Garuu jaalalli maatii sana keessa jiru, walgargaarsi maatii sana keessa jiru na keessatti hafe. Abbaan manaa koos baay'ee nama gargaarutti amanaa biyya kanatti sumaan beekama. Waan hunda keessa gallee hojjetaa turree fi sababuma ittiin hawaasa si guddisee sanaaf karaa kamiinan bira ga'a, karaa kamiinan deebisaaf gargaara waan jedhu sanaani. Bizummaa biyya kana waan haasa'an hin jiru. Monday through Friday yeroo ijoollee lama qabaattu ijoolleen koo baay'ee biziidha. Ijoolleen hundumtuu biziidha garuu ijoolleen koo saakarii taphatu, aktiviitii baay'ee keessa jiru. Ganama baanee halkan galla. Garuu yoo ati waan tokkotti amantate yeroo hunda yeroo barbaadda. Yeroo mana argatta jechuu kooti waan gochuu qabduufi yeroo waan kana murteessee dhaaba kanarratti hojjedhu websaayitii amma argitee kana yeroon build godhu anaaf irra caalaasaa ijoollee koo wajjin mari'adhaan ture. Yeroo artiklii achirratti argitu koontentii hundumaa yeroon barreessu Ingiliffaan anaaf afaan sadaffaadha beeki. Isaaniin kadhadhee isaantu taa'ee edit godha. Sanuu jalatti waa'ee hargaa guddatan suni isaan keessas baay'ee habaqaalee jira. Biyya geessees waan itti agarsiisee suni moor waan kanarratti fuuluma gaariirraa argita. Gaafa kottaati waan akkasii naa ilaalaa na gargaaraa jennu. Lammata gargaarsa abbaa manaa kun qaba baay'ee. Waan an hojjedhu kanarratti itti amanaa. Akka maatiitti itti amannaa. Garuu yoo dhuguma itti amanta ta'e wanta hundarraa cuftee irratti hojjechuu qabdaattan murteessi. Anama sooshaal miidiyaarraa gara waggaa 2 turre argiteetta ta'e waan hunda sagalee noosiin jedhu sagalee kun hin ta'u siin jedhu tokko cuftee irratti hojjechuu danda'u qabda. Maaliif an dhaabbata rifiijii gargaaru keessan hojjedha. Mana barumsaa irratti hojjannaa, kiliinikarra hojjannaa waan jireenya namaa tokko dignitii isaa deebisuuf. Amma yoo argite Numaan irratti dignitii namaa deebisuudha. Isattan amana because rakkoo hundumaa keessatti namni kun ulfina isaatiitti dhalatee sanaan akka jiraachuu danda'uuf itti hojjanna jechuudha. Rifiijii kaampii sana keessatti. Yoo biyya ormaa sana keessatti namni ormaa akkasitti yaada yoo ta'e ani anneeni saban keessaa dhufeef maa guyyaa tokkoof hin ta'in bora abdii dhabuu danda'a. Har'a garuu akka namaatti jiraatee darbuutti sarra jira. Sanattan amana. Dhaabbanni Numaan hojii tokko qofa irratti xiyyeeffachuu hin ta'in amma danda'ametti hawaasa keessatti wannoota jiran xixiqqaas ta'u guddaa karaa danda'aniin qarqaaruu hiikuu akka ta'e dubbatti. Yeroo walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Sumaalee Itoophiyaa hedduu ture namoonni baay'ee buqqaansan warra gareedhaan buqqaatotaaf mana ijaare keessas takka turte aanneen. Dubartoota mana ijaarree itti kennine sana keessaa 20 ammas nan qunnamaan ijoolleen 70 immoo 80 suni anaafis ijoollee naa ta'aniiru. Yeroon deemu yeroo hunda nan gaafadhaanii faayinaanshaaliis isaan akka dhuunfaatti ture kan hin gargaaru kana booddee garuu kaayyoon koo akka dhaabaatti ijoolleen sun amma guddatanitti meentarii gochaa guddisu sana kaayyoon keenya. Keessumattuu wanni noggas arge qaawwa caalaa natti mul'isuu isaatiin hojii waan kaanirraa amma gara hojii qarqaarsaa yookaan immoo tumsaa xiyyeeffadheeraa jetti. Kan garaatti na hafee amma irratti hojjetaa jiru tokko yeroo bishaan eebbisiisuu deemne ibsaan qaban. Ani waa'ee ibsaa irrattis muuxannoon qabu sanas yaadee hin deemne qe'een suninna kanarratti osoo nu gargaartee waan jedhu na gaafatanii sanagaa
fudhee deebi'ee amma Rotary Clubiin keessa jiru wajjin solar light bulb isa ampoolii bittaa fi ampooliin sun amma tokko waggaa 2-3-4 isaa ta'u akkasiin gargaaraanii kan biraa immoo USB chargerii qaba. Biyya sanatti waan an argee tokkoti jimmoo kanarratti kan isitti himu qotee bulaanii chaarjii gochuudhaaf magaalaa dhufaniitu kaffalu. Hedduu si gaddisiisa. Amma isarratti hojjechaa jira. Kan biraa ijoolleen akka adaadaatti nalaaltii warri dubartootaas akka obboleettiitti nalaaluuna karrayyutti waan ijoolleen naan jedhanii sitti hima. Ijoollee durbaa achirratti illee footoon isaanii jiraanna. Hammadhee dhaabbadheen ittaasa argan waa hunda kenneefii booddee dhumarratti tokko sitti naajofnee naan jette. Maal jechuu keeti maaltu nattaa jennaan dhadhaan qabaa naan jette rakkoo maalii qabaaree jennaan bar inni kaan hin naajoftu jedhee nutti hin siqu. Kaan immoo footooma keenya kaasee fagoodhaan nurraa deemaa naan jette. Baay'een gadde. Sanumatu akkan guufuu hedduu keessa bira darbu na godhe sanatu immoo abdii guddaas naa kenneesin jechuu kooti. Aanneedhaan ulfaadhu jechaatiin qophii labataa har'aa xumura. Torban mata duree biraa qophii biraatii walitti deebinaa ani Tigisti Gammeetii nagahan.